بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، ميار وانت وليادة من واي سورة يا رب جلان باس دران درسيمي آيات ربي تنجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الكبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ربك كان دبت سبحانه وتعالى. عباد الله، آيات كان كشيطان ندق جتشكية يو إيغانا نمني تكو دلي دلقو في ديمو شيطاني إن الله غفور رحيم. ربين غفور رحيم جدي قلبي إساتي تدربه شديد الإقامي كان دقاتشي سجتشو. ربي مال جد سبحانه وتعالى اعلموا بك يا إلمان آدم أن الله ربي شديد العقاب لمن أساه. أكان ججبا دكتان ربي كينا نما إيغانا سكالف يبجج مينما تكو كدلي دلق أبو مالي بدلي كان دليد إراهن ديبي توجد آمي غافتا ديبي إني سني ديبس أكا كيسيتا ربي غفور رحيم بر. ربي نما أرارما أكا نما واتا إيجد dhuga rabbiin nama araaramu. Akkuma nama araaramu sanitti rabbiin eegana ammallee nama azzabaa maa daganne yaghfiru liman yashaa wa yu'azzibu man yashaa. Rabbi abbaa fe'e ni araarama, abbaa fe'e ni azzaba jechu. Akkuma san akkuma eegana iqaamni rabbii kennaa jajjaba ta'e wa anna allaha gafuurun rahiim. Rabbiin akkaan nama araaramaadha. liman taaba wa ataa'a wa anaab. nama eeganaa deebi'eef, ka eeganaa qaalii rabbii ishi jedheef, ka eeganaa toobateetiin jedhe akkaan rabbii isaa araarama, akkaan rabbii rahmata isaa godha jechuudha. Wanti eeganaa namnummaan tokko akka rabbiin rahmata namaa godhutti rahmata namaa godhu hin jiru. Rabbiin argitume kaafiran jen nama eeganaa ammallee mu'mintoota illee hin jen walumatti qabee mara isaaniiyyuu rabbiin rahmata godhaafii jira jechuudha. Mee hin argitu kuffaara addunyaatti kenne akka itti keessa bashannanaa jirtu jannata biroo hin qabdu kaa kana malee. maa ala rasuuli ergamaa irratti hin taane geessuu malee. Ergamaan iimaana namaa kennuu hin danda'u, jannatallee namaa kennuu hin danda'u, ibiddallee namaa kennuu hin danda'u, azaaballee namaa kennuu hin danda'u, nama seensuu hin danda'u. Wanti eeganaa isaa irra jiru geessuu qofa. Akkuma isa olomaa'iin kennallee nutti geessuu malee jannataaf azaaba nu qooduu hin danda'an, numatti geessuu bicha. Wallaahu ya'lamu rabbiin ni beekaa waan eeganaa isin mudhiftaniif waan isin eeganaa dhoysitanillee rabbiin ni beeka. Dhuga rabbii keenya irratti walqixa jechu wanti dhoysineef wanti mudhifnellee walqixa jechu. Cibaadallah, inna allaha aliimun bizaati sudur. Rabbiin ni beeka saahiba qomaa waa isin gad dhoysite waa isin mudhiftellee. Rabbiin ni beeka isa biratti wanti martuu walqixa jechu dhossitee mudhiftettillee. قل جدي يا محمد لا يستوي الخبيث والانقطاع جد ربين فكتاف غاري بدا مشا والانقطاع نمني ايغنا كجيبو كدوغا دبتو والانقطاع ولو اعجبك وسوسي دينكل كثرة الكبيث الدمين ايغنا وان فكتا وسو ايغنا امالي هدوماتيتين جد اكسن دينكنا جا ربين وسوسي دينكل هدومين ايغنا وان فكتا ولنقطعوا جرى ربي. فاتقوا الله أنما صدات يا أولي الألباب يور أقلي قبدني لعلكم تفلحون. أكمل كوفتني جرى ربي يا رب يا مام الكون تاس. عباد الله، مرادين كيا واي سورة كن باينا ما ياتي سجدوا نمويتو مال نانجي سلا سورة كن أكمي كنو نمو مواقر إكنا تو فوتو كاكاتين جرى. Angizee biyya jiru haraamamaan beeka
ammallee akkasumaan beeka ummanni kun warri qara'e kun akkanuma akka wanti kun mee akkamii jedha. yaa ibaadallah dhugaa keeti gaafatuun yaa gabricha yaa gabritti sitti wal fakkaate qaraatee ittiin geenne yaa ummata qara'e footoo kana ummanni si daliila godhatee ebaluun ka'aa jiraami kunoo jedhee daliila si godhataatiin jira. irraa deebi'a irraa orgama yookiin nafsi mateenna dadhabne malee haraama jedhaa namaa ibsa. akkanumaan cadhiftanii footoo irra guddinallee osoo amma sheekkoleen taane warri kaameraan nama kaaftu raasa. fuutee footoo kaaftee sheekkolee da'awaa gootu ta'e takkee gana bakkumoo jirtu kaameraa kaaftee feesbuukii irra gadhiifte maqaa sheekkolee hin balleessin. daliilan godhachisiisin ummata jarri waan akaasi jetti ufumaa kaafte uf eegi rabbii kee rabbiin nu haatissu. ربي ور فوتو كاسو مالجي وان رسول مالجي صلوات الله سلام ربي عليه وان ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور سورة في الدنيا كلفا أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافيك متفق عليه. عبد الله بن عباس رب سرها جالته رسول ربي دقه كجلج namtichaan footoo kaase footoo takka duniyaa keessatti ni cinqama itti afuufuu ruhii guyyaa qiyaama rabbiin adada inni ruhii kaasuun horii ta'ii nama ta'i mara isii wali qabee fi itti afuufi ruhii ja'an rabbiin guyyaa qiyaama walaysa binaafikin inni kan itti afuufu hin taane maaliif isatu uumaa rabbii keessatti uf dirqe jechu akka rabbii uumetti hin uuma jedhee isa uf dirqe jechu. kanaaf rabbiin akkasi isa cinqa jechu. kanaafuu namni tokko yoo mana footoo qabaate yoo jireenyi isaa sanumaan jiraachisu taate maatii isaa lubbuu isaallee ta'u taate namticha san qarqaaruun hin ta'u jechu footoo kaaf maaliif jenna rabbituu maal jedhe wata'aawanuu alal birri wattaqwaa walaa ta'aawanuu alal ismi wal udwaan wal qarqaaraa jedhe rabbiin toltuu irratti wanti kun eeganaa waan jannata si seensisaa waan bu'aa sii qaba dalagadhu jedhaa wal qarqaara. ammallee sodaa rabbii irratti wal qarqaara dhaabadhu halkan rabbiin kadhadhu yoo san taqwaa argatta yoo san sodaa argatta jedha akkasi wal qarqaara. walaa ta'aawanuu alal ismi waliin qarqaarinaa dilii irratti jedha rabbiin maasita irra waliin qarqaarina yoo inni eeganaa ammallee footoo dhattee isa qarqaartee birrii isaan kennin jechuu bar isa qarqaartee jechuu bar xilaatummaa irratti waliin qarqaarina. maaliif jenna shayxaanni xilaata kenna shayxaanni isa karaa buufateetillee shayxaanaan wal qarqaarsifattee isa qarqaartee footoo kaaftee mallaqa isaa kennite kaatee jechu. kanaaf yoo eegana atillee kaate footoo atiin kaateef inni kaasellee tokkuma dilii keessa wal qarqaartan kaa kun argiture rabbiin rasuulli salawaatullaahi salaamu rabbi alayhi warra eeganaa kaasu dubbate malee warra ka'uun dubbanne jettee mafhuumas kee aljalaa fudhatuu hin dandeettu jechu hin jiru wanta akkasii rabbitu waliin qarqaarinaa jedhe kaadilii irratti. ammallee hadiis abdallah bin mas'ud رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المسومون متفقون عليه مال قوتري يا ورفوتو كافت أسرى حيتمو كبراءة إداتا أكت فوتو تكافتو kasi qarqaaru maal jedhe rasuula rabbii ka jedhu dhagaye jedhe abdullah bin mas'ud inna ashadda annas irra jabaan eeganaa nama azaaban gama eeganaa qixaaxaatitti guyyaa qiyaamaa warra footoo kaasu jedhe bukaarii muslimtu odeesse hadiisa warra footoo kaasu jedhe irra jabaan nama gama qixaaxaatiin guyyaa qiyaamaa. allahu akbar mee maaluma akkanaa si gahe yaa obboleetti wamarraa gabaabbatte hoo footoo ajaa'iba rabbiiti. barmee yaa rabbiin hulaafis waa'ee footoo kana gaaf hoyii mana namaa hoyii dhaqee footoo mana irratti arge wallaalee girgiddaa irratti argee jennaaniin maali kana mana footoon jiru maleekaan hin seentu hin kaaftu asii jennaaniin yoo shaantaa jala awwaale hoo maleekaanii argitii jedhe ajaa'iba rabbiiti ilma namaa kan akka inni asa inna al-insaana aksara shay'in jadala ilmi namaa kun moromtoo kennamee bar akkaan
ima beekaa beeka maleekaan beektu laalwaan jedhe osoo mana keenna adda addaan seenanii ilaalanii nama garii malee footoon albaabiin kun ol guute shaanxaa jala awwaalee achitti irra ta'a cicciruuf harka isa qabe sheeytaan ufii beellaaluyyuu ka abbaa isaa ka obboleessaa ka obboleettii ka fira isaa ka adda addaa kannii ol guute shaanxaa jala awwaaleeti irra ta'a beellaalu gizeeyyuun qabu ka waggaa 5-6 eega jira osoo ilaaliin mee bilaashattuu taa osoo ciccirtee hoo sawwaabatti argatta kanaaf mee rabbi nuu haa laaffisu amrii kana ibaadallah mee rabbii kana subhaanahu wa ta'aala ka eeganaa qaama kee fayyaa sii kenne akka baatee dalagattee deebitu si taasi shukrii isaatiifuu silaa beeyta waa inni eeganaa hin dalaginaa jedhe kulli dalaguu hin qabnu sila waa inni dalagaa jedhe khayrii irraa kulli dalaguu qabna jechuudha imanuuf fakkeessa sheeytaan mee osoo sheekolee da'awaa jaraa osoma fudhannu mee ufumaayyuu mataa kenna da'awaa uf haa goonuu mee ufumaayyuu da'awaa ofitti haa goonu akkami hoo jedhe mii annama sadaqaa jiru akkuma amma humna qabu kana osoo akkanuma humna qabu kanaan du'a moo humnitti tiyeganna deemaa jirti moo bareenni kiyyanarraa deemaa jira moo maal jedha jedhi uf gaafadhume atiin amma akkana utaaltu beeganaa ijoolleessi masakuu jiraa bar hoo umriin si dheerate ganaa beeto torraatee ofirra fincaa'uuf teettaa bar rabbiin sadarkaa saniin nun gahini ganaa ol fuudhanii mana fincaanii si fidanii bar ganaa afaanii si nyaachisanii bar humniti marti sarkaa laaftee dhumatte kanaaf mee rabbi nu haatissu warra shariyaa jala deemu rabbi nu haatasu ibaadallah kan sii dhaamu warra eeganaa sitti wal fakkaate waa'ee footoo kun sheekolee dhima ka'aa jirti baqqa'u olu jetteetiin mataan keessi gara galee garuma qabattu wallaalte rasuulli gaafa du'aaf deemu maal jedhe taraktu fiikum saqalay isin keessatti gate jedhe ulfaataa lamaan sun kitaaba rabbiiti hadiisa rasuula salawaatullah salaamu rabbi alayhi abbaan fe'e waan fe'e haa ta'u isa jala hin deemin hadiisaaf quraana qare hadiisaaf quraana jala deem san kasii baasu addaa duniyaallee buruu akiraallee namni eeganaa hadiisaaf quraana jala deemu ar'allee ulfeeffama jechu rabbii isa ulfeessa rabbii isa tissa akkuma diinii isaa rabbi tiifatutti nama sanillee tissa maaliif isatuu diinaa rabbii baadhatee deema jechu akirattillee rabbi isa milkeessa duniyaaf akirattillee yaa rabbi nu milkeessa kanaafuu akka siyyaachifne akiruu zamaanii kana ummata ajaa'ibaattu dhufa jedhe rasuulli salawaatullahi salaamu rabbi alayhi takkaan da'awaa gootu takkaan qur'aana kana qaratu ta'u fi imaanni kokkee gadiin tarre kakkanaati wanti martisii ifa ni beettaa dhageette maaliif cinqamtaa kanaafuu rabbi nu haa tissuu rabbiin diinii kana nu haa galchuu yaa rabbi imaana nuu kenni jaalalolillee yaa rabbi nuu kenni warra shariyaa jala butamu yaa rabbi nu taasisi وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليد الدبرسة جزاكم الله خيرا